Lammaa Magarsaa irratti shira guddaatu xaxamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Xaaliyaaniitiif ergaa ergee Lammaa Magarsaa harkaan nagahi akka gara biyya kiyyatti naaf deebi'u naaf godhi waan barbaadde na gaafadhu jedheenii jira. Kana qofaa miti mootummaan Itoophiyaa Lammaa ofirraa sodaatee jira. Lammaan aangorraa na fonqolchuuf deema. Hanga gadiitti waraana jaarratee garee isaatiin na buqqisuu mala jedhee waan sodaateef Xaaliyaanii irraa qabamee akka gara Itoophiyaa deebifamu sana boodan akka gara Qaallitti buufamu shira guddaa mootummaan xaxaa jira. Dubbiin kun namoota itti dhiyeenyan waan kana hordofanii fi akkasumallee gama miidiyaalleetiin wal harkaa fuudhamaa jirti. Bal'inaanin isin biraan gaya. Oduu keenya kan har'aa dabalataatiin muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad waa'ee mana diigaa Jimma irratti dubbate keessa waan soba guddaa dubbate tokkotu jira. Akkasumallee dhugaalleen keessa hin jirti. Isillee hanga tokko gurran isin buusa daawwattoota keenya. Oduu keenya isa xumuraatiin jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa biyya Ameerikaa yookaan United States keessa jiraatan 1713 Ameerikaa irraa ari'amuuf akka deeman achillee oduun baate ni mul'ifti jechuudha. Daawwattoota kiyya akkamitti ari'amuu danda'anii akkasumallee maaliif ari'aman ka jedhullee gurran isin buusa. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon kun akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu ho'ituu guyyaa har'aa kan miidiyaa wal harkaa fuudhaa jiruu fi akkasumallee daawwattoota keenya waan gara fuulduratti illee ta'u jechuudha. Gurran isin buusa jechuudha. Kanaafuu nu hordofuu hin dagatina. Jalqaba irratti waa'ee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa kanaan eegalla jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti wanni baratame tokko aadaa ta'ee wanni itti fufu tokko yoo jiraate namuma nagaan dalagatullee nama baratee fi nama nagaan dalagatuuf Itoophiyaan hin taatu jechuudha. Kana amanaati fudhadha. Maaliif mee ilaala hayyoonni barate keessatti umrii hin dheeratu. Namni nagaan bakka gajjadeetiin dalagadhee jireenya kee jijjiiradha jedhulleen hin jiraatu jechuudha. Kan Itoophiyaa keessa jiraatu nama sobaa, nama garaaf bulu akkasumallee nama jireenya hin barbaanne namni akkasii suni Itoophiyaa keessatti ni jiraata jechuudha. Mee isinitti hin dheeressu. Amma dura yoo yaadattan ta'e hawaasa fi qaama mootummaarrallee kan ta'e maal jedhanii Abiyyiif gaaffii dhiyeessanii turanii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu kan gara gadii jiru rakkoon heddummaataa waan jiruuf Lammaa Magarsaa dhufee sirreessuu waan danda'uuf Lammaa Magarsaa nuuf deebisii jedhanii Abiyyi gaafatanii jechuudha. Deebiin Abiyyi maal ta'e jechuudha. Lammaan sammuu isaa keessatti xannacha waan argameef lubbuun hedduu jiraatu isaatu ni shakkisiisa yookaan umrii dheertu jiraatu hin danda'u. Sammuu isaa keessatti xannachaatu jira. Lubbuun jiraatu hin danda'u nama hoogganuu fi nama sirreessuuf iyyuu jeeti deebii kana deebiseef jechuudha. Walumaa galatti Lammaan umrii dheertu jiraatu hin danda'u jedheeti haala kanaan dubbate jechuudha. Abiyyi waan afaan isaatiin dubbate kun waan an jedhee miti viidiyoon jira barreeffamni jira jechuudha. Namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa ture jechuudha daawwattoota keenya. Har'a garuu Lammaa maal jedheeti namni silaa du'aaf eegan suni Lammaa maal akka ta'ee fi inni immoo har'a maal jedhee karaa kamiin akka dhufe isinitti hima jechuudha. Ammallee daawwattoota kiyya tibbana immoo maal godhe seetanii Lammaan caasaa Oromiyaa keessa narratti ijaaree aangorraa na kaasuuf hojjetaa jira jechuudhaan himate. Eenyu kun Abiyyiidha jechuudha. Yeroo himatu kana eenyutti himate jechuudha. Mootummaa Xaaliyaaniitti himate jechuudha. Xaaliyaanii irraa qabamee akka gara Itoophiyaatti deebifamu mootummaa Xaaliyaaniitti iyyata galfatee jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Lammaa Magarsaa Xaaliyaanii irraa akka gara biyya kiyyaa deebi'u jedhee iyyata itti galfatee jira jechuudha. Ajaa'iba dhugaa rabbii kalee xannachaatu sammuu keessa jira jedha. Namni xannachi sammuu keessa jiru fakkeenyaaf kan du'aaf eegani akkamitti aangoorraa isa kaasa. Kunillee gaaffiidha ji. Kalee afaan isaatiin Lammaa Magarsaa xannachaatu sammuu keessa jira. Biyya bulchuu hin danda'u akkasumallee uummata sirreessuu hin danda'u caasaa mootummaa gadaanaa ta'an qaamota gadaanaa ta'an sirreessuu hin danda'u jedheeti dubbatee jira jechuun caasuma olaanallee jennee bar caasaa gaanaa jechuun fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessattuu warreenuma godinaa fa'aarra jiranii fi akkasumallee aanaa fa'aarra jiran araddaa fa'aarra jiran jechuudha. Kanuma jechuudha caasaa gadaanaa jechuun isaan kanaaf sirreessuu namni hin dandeenye akkamitti aangoorraa isa kaasuu danda'a. Raajiidha kan Abiyyi kunillee dhugaa mootummaa Xaaliyaaniitii waan barbaaddee kamiyyuu nan raawwadha. Lammaa Magarsaa qabiin harkaan gahii yookaan gara biyya kiyya akka deebi'uuf jedhee gaafatee jechuudha. Mootummaan Xaaliyaanii rabbi fayyaa kennuuf umrii dheeradhu jennaan teenkiyuu dhugaa rabbii hedduu galatoomi. Hin kuffise jechuudha ergaa Abiyyi Ahmad itti erge kana hin kuffisee jechuudha. Hin fudhadhuu jedheeni kuffise jechuudha. Amma boodan immoo waan ta'u waa hin beekne garuu kuffisee jira.
Akkuma kan dura isiniif gabaasaa turre eega Jawaar Mohaammed intalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed qabsoo eegalee asii muummichi ministeeraa hedduu muddamee pirojektoota dulloota duraan irra darban hunda irra deddeebi'ee eebbisuu fi manguddoota opodiyoo duraan ofirraa harcaase hunda ofitti harkisuu fi akkasumallee uummatarra xiqqishoo lash je'ee jira. Kanuma kanaan amma immoo Lammaa Magarsaatii fi Jaalmarroo Dirribaatii fi Jawaar Mohaammed walii galanii na buqqisuu danda'anii jedhee waan hedduu takka rifateef jechuudha. Amma Lammaa Magarsaa sallee haala kanaan waan biraatiin itti jammaree jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kana fakkaata jechuudha. Lammaa Magarsaa Oromoof jaallatamaa kabajamaa amma maaliif kana fide jettanii yoo na gaafattan salphumatti isiniif hin deebisa jechuudha. Abiyyiin amma wanni inni kana fideef uummanni Oromoo kaabaa kibbaan akka jirutti Abiyyi balaaleffatee jira jechuudha. Kun ifaan ifatti kan dhugaa jirtu walitti himna jechuudha. Uummanni illee isa harka hin jiru. Amma ajandaa kana wanni fidanii fi Abiyyiin akkana jedhee Dr. Abiyyiin akkana jedhee Lammaa ajjeesuuf deema yookaan Lammaa waan kana godhuuf deema jedhanii akka namni ajandaa qabsoo kana dhiisee gara kana deebi'uuf jechuudha. Oromoon immoo qaroomee jira. Kanaaf gurra akka hin laanne abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanatti aansee jechuudha. Abiyyiin Ahmad akkuma beekamu kana dura jechuudha Jimma deemee ture guyyuma muraasa dura jechuudha. Mana 15,000 diignee jirra jedhee dubbatee jira. Kuni dhugaadha. Mana 15,000 ol diiguun isaanii waanuma dhugaati jechuudha. Garuu dhugaan wanni dhugaa hin ta'in takka immoo fedhii ummataatiin diigame wanni kuni nuu miti kan diigelleen uummanni bal'ifatuuf jireenya tolfatuuf jedhee fedhii ofiitiin diige jechuun suni soba guddaadha jechuudha. Doozariin yeroo itti dhaabbatee mana hawaasaa diigu argaa jirra jechuudha. Kuni soba jechuudha. Biyyi asitti inni sobee jechuudha. Kanaafuu kun soba guddaadha. Waan fudhatama hin qabne uummanni mana ofii irraa qorqorroo qofa kaafatuufi kan waan doozariin fidee biyya irraa hafe jechuudha. Doozarii yeroo dhufee sheewalli mana garagalchu qorqorroo qofa irraa kaafatuuf manni booyaa jechuudha. Akkasiin qorqorroo irraa kaafatanii jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kuni dhugaa lafa jirtu jechuudha. Uummanni Jimmallee sirriitti beeka jechuudha. Kana namoonni gara miidiyaatiin argaa jirullee sirriitti beeka. Osoo immoo dhugaan jirtu dhugaa awwaaluun kunillee mootummaarraa waan hin eegamne jechuudha. Akka mootummaa tokkotti jechuudha. Kana fakkaata. Dabalataan immoo daawwattoota kiyya asumarratti jechuudha. Osumas keessaa hin bayini Abiyyiin achumarratti waan inni dubbate tokkotu jira jechuudha. Uummata manni irraa diigame kanaaf manallee kenninee fi manni ijaaramees jira waan jedhamullee dubbatee jira. Garuu manni ijaaramee hin jiru jechuudha. Manni ijaaramelleen kan namoonni irraa buqqaan osoo namoonni buqqaan sun yookaan namoonni manni irraa diigame san osoo hin taane kan mootummaati jechuudha. Manni ijaarame kan mootummaati. Maal jedhanii kanumaa'u kan waliitii jedhanii itti galchan laal mana waliin kan jedhamu tokko ni beektanii waliiniti moo jechuun fakkeenyaaf waliin qabne jechuudha. Waan kana gaafa rakkoon takka ol kaatee yookaan mootummaan kun buqqa'ee mootummaan biraa dhufe hawaasni achi keessa jiru alumatti ba jechuudha. Fakkeenya kanaa tokkoon isiniif ka'a. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti koondineemii tana dura wayyaaneetu keessa galaa ture. Gaafa wayyaaneen buqqaatu wayyaaneen akka jirtutti buqqaatee kutte jechuudha. Kan qabate hawaasuma naannoo san jiruu fi kanattu koondineemii mootummaa dhufee qabate qaamni keessa jiru guutuun keessaa buqqa'ee kutee jechuudha. Hawaasni keenya kan Jimmallee gaafa mootummaan kun jige yookaan mootummaan kun garagaluun isaa waan hin oolle maaliif eenyuun umrii guutuu aangoo qabatee hin taa'u gaafa san immoo rakkoon guddaan akka irra geessu ifa jechuudha. Akkasumallee kiraa manaa maalii jedhanii mana galan kana baay'ee akkanatti hin galan kiraa kaffaluun isaanii hafan qabu jechuudha. Ifaa fi kiraan wanni hundi ammallee ta'uu baatu gar fuulduratti mootummaan waan tokko kan dalagu galii ofii guddifatuu fi galii akkaataa biyyi sun ittiin guddattu itti yaadeeti kan dalagu jechuudha. So kanaaf uummanni kun kiraa kafaluu ni hafa jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaafuu kun amma uummanni kun mana hin qabu jechuudha. Waliin jedhanii itti galchan jechuudha. Gaafuma kanuu mana waliinii jechuun maal jechuudha? Uummanni mana hin qabdanii waliin qabnaa jechuudha gabaabdumatti jechuudha. Uummata kara naannoo Jimmaa jiran gaafatuu ni dandeessu jechuudha. Kunillee haala kanaan xumurama jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu mootummaan haala kanaan immoo akkanatti uummata mana irraa buqqa'e kana immoo fedhii ofiitiin diigan jechuullee soba guddaadha jechuudha. Kana kanumaan xumurre bira darbina jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya itti aanuun jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa keessa yookaan Yuunaayitid Isteets keessa akka ibsi achirraa argame mul'isuutti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo 1,700 fi namni 13 achirraa ari'amuu mala jedhamee haasahamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya Tiraampigaa akkuma dhufeen seera kana lafa qabsiisee jira jechuudha. Ijoollee keenya kan gara Ameerikaa jiran jechuudha. Seeraan alaa warra seera waraqaa eenyummaa warra hin qabne beeka kan ari'amuuf deeman kuni waraqaa eenyummaa nama hin
hin qabne jechuudha. Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa godaananii achi seenan 1,713 gara Itoophiyaatti deebisuuf akka jirtu beeksiftee jirti jechuudha. Dhibbatti beeksiftee jechuudha. Yeroo ammaa bulchiinsi Tiraamp baay'ee lammiilee biyyoota garaagaraa Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Biyyoota garaagaraa irraa waraqaa eeyyamaatiin malee biyya san keessa hannaan seenanii dalagataa jiran jechuudha. Gara taaribaatiin seenanii haa ta'u garuma adda addaatiin haa ta'u jechuudha. Biyya Ameerikaa keessa seenanii dalagataa jiran hedduu irratti xiyyeeffatee jira. Biyya tan akka gadi dhiisan jedhee jira. Kan Itoophiyaa haala kanaan jechuudha murtaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunilleen abalu yookaan hagana jedhamee tilmaama wanni kuni tilmaama akkan achirraa hubadheetti jechuudha. Namni hanganaa gadi dhiisee gara biyya isaatti Itoophiyaanonni deebi'uu mala waan jedhamu jechuudha. Kun amma kanaafuu gaa hundaafuu ijoolleen keenya kan achi keessa jirtu waraqaa eenyummaa hin qabnellee waraqaa ofii tolfatuu fi akkasumallee biyya seera qabdu suni seera biyya sanii hordofuun irratti dirqama jechuudha. Daawwattoota keenya araarri maa biyya Saawudiitii fi biyyoota Arabaa bichaa keessa teessanii nutti kolfaa ooltanii mitiiti amma isinillee itti baga dhufe. Dabalataan immoo akka kana dura ijoollee Saawudiitiif kiisa gurraacha uffatanii iyyaa oolan sagalee taa'aa oolan sanitti gaannullee amma sagalee isinii ta'uuf deemna taraan teessanii osoo immoo kiisa gurraacha bira isin hin geenye dafaatiif irraa mala daawwarree waraqaa eenyummaa hin qabne biyya Ameerikaa keessa jiraatan jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hundumti keessanuu haala kanaan jechuudha guyyaa guyyaan oduulee oowwitu waan Oromoof Oromiyaa keessatti ta'ullee akka isin biraan geenyuuf chaanaala keenya subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kabajamoo lolli Tigraayilleen akkuma itti fufeetti jira isallee isinin geenye yeroo biraati jechuudha. Akkasumallee faannoon magaalaa Walloon keessatti jechuudha magaalaa Dassee to'annee jira bakka mootummaa to'annee jira jedhanii hedduu ololaa jiranii isallee viidiyoo biraa qabadheetiin isinii dhufa jechuudha. Daawwattoota kiyya olola isaanii kana kanaafuu gaa haala kana waan dhugaatii fi waan sobaa adda baafataa deemuun gaariidha. Dabalataan muummichi ministeeraallee bakka dhugaa inni dubbatetti dhugaa isaa deeggaraa bakka immoo soba ta'etti soba jedha. Akkasumallee warreen paartii siyaasaa deeggarallee jechuudha xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee jechuudha bakka dhugaa dubbatetti dhugaa isaa deeggaranii akka inni dhugaa hin dubbatinitti qeequun dirqama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo akkasumallee gaa subscribe godhaa chaanaala keenya please. Namoonni hanga amma subscribe hin godhin subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira geessuuf like tuquu hin dagatinaa. Share waliif godhaa isiniin jenna. Yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Qophiin keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.